Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu. Warroonni kiristaana taatan ashama harka fuunee akkam jirtan bakkuma jirtanitti nagaa fi fayyaa rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Kun chaanaala keessan soofuma raappiidha anis mo'eedha. Egaa akkuma baratame dhaggeeffattoota kan koo har'as viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keenya keessatti namoonni baay'een akkamitti suuraa kan koo gara viidiyootti jijjiiree akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo suuraa kan koo irratti suuraa gara viidiyootti jijjiire kana irratti immoo akkamitti manzuumaa ta'uu danda'a, mazmuurii ta'uu danda'a, muuziqaa ta'uu danda'a, akkamitti irra dabaladhee akka barbaadetti hojjechuu danda'a warroonni naan jettan jirtan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo gaafiiwwan nama baay'ee waan ta'eef viidiyoo kana isiniif hojjechuudhaaf dirqamee jira. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti hojjettan akkamitti suuraawwan keessan kan maatii keessanii ta'uu danda'a, kan keessan ta'uu danda'a, kan dhuunfaa keessanii akkanumallee kan hiriyoota keessanii kan nama barbaadanii jechaadha waan adda addaa irra dabalachuudhaan akkamitti gara viidiyootti jijjiiruu akka dandeessanii fi muuziqaas ta'ee manzuumaa yookaan mazmuurii akkamitti irratti dabalachuu akka dandeessanii fi akkamitti viidiyoo ajaa'ibaa hojjechuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala kanaatti dhuftan anaa dhufu baga nagahaan dhuftan isiniin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinadha. Akkanumallee mallattoo notifikashinii ol irra godhuudhaan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akka isin bira dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Maatiiwwan chaanaalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatinadha. Amma gara viidichaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo appichi viidiyoo show jedhama. Play Store irratti illee ni argama. Akkanumallee Telegram kan koo irratti illee linkii isaa isiniif kaa'ee jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo Telegram kan koo argachuu yoo barbaadan immoo bakka viidiyoo kanatti gadhiise description jalatti linkiin Telegram kan kootiin ni jira. Isa qabachuudhaan gara Telegram kan koo isin fudhata achirraa buufachuu ni dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo appii kana akkamitti buufachuu akka dandeessan dhumarratti kan isinitti agarsiisu ta'a. Amma jalqaba gara viidichaatti haa ceenu. Appichi viidiyoo show jedhama. Appicha kana keessan seentu. Yeroo jalqabaatiif gara appii kanaatti dhuftan permission isin gaafata allow jedhaati seenaa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo keessi appii kana fakkaata. Appiin kun waan baay'ee of keessaa qaba. Viidiyoo barbaadan muruu ni dandeessu yookaan trim gochuu dandeessanii. Viidiyoo meegabaayitii baay'ee isin jala qabate xiqqeessuu ni dandeessan, kompirees gochuu ni dandeessan jechaadha. Viidiyoo meegabaayitii baay'ee isin qabate bilbila keessan keessatti bakka isin jala dhiphiseef meegabaayitii isaa xiqqeessuu ni dandeessanii kompirees bakka jiru kana tuquudhaan jechuudha. Inni biraa immoo viidiyoo keessan viidiyoo tokko gara muuziqaatti jijjiiruu dandeessan yookaan viidiyoo jiru tokko viidiyoo sirbaa ta'uu danda'a kan barbaadan jechaadha. Viidiyoo san gara sagaleetti jijjiiruu yookaan gara muuziqaatti audiootti jijjiiruu isin dandeessanii akkanumallee crop gochuu dandeessan viidiyoo tokko jechuudha. Crop akkamitti akka gootan dhumarratti isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti kaayyoon guddaan dhaggeeffattoota kan koo akkamitti suuraa keessan gara viidiyootti jijjiirachuu akka dandeessanii fi muuziqaa yookaan mazmuurii yookaan manzuubaa irratti dabalachuu akka dandeessanidha. Edit viidiyoo bakka jedhu kana kilik gootan. Ergasii kana haala kanaan isin dhufa viidiyoo fi footoo kan jedhu jechuudha. Isin suuraadha waan ta'eef footoo isa jedhu kana filattanii suuraa keessan kan gara viidiyootti jijjiiruu barbaadan ni filattan jechaadha. Ani filadha. Egaa akkuma kanatti agartan suuraawwan kanneen filadhee jira. Suuraan Daawitii fi kan akkanumallee dhaggeeffattoota kan Fayyisaa Furii suuraan koos ni jira. Mana tokko tokkos keessa filadhee jira. Erga suuraawwan barbaadan hanga barbaadan filachuu dandeessanii suuraawwan barbaadan erga filattanii booda next kan jedhu jirti ishee kana kilik gootan. Egaa dhaggeeffattoota kan akkuma amma asirratti agartan suuraan kun gara viidiyootti jijjiiramee jira jechaadha. Amma suuraa kana edit gochuun nu eeggata jechuudha. Kana gochuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo suuraa gara viidiyootti jijjiirame kana edit gochuu barbaadan asirra dhuftanii mallattoon edit bakki edit jedhamtu sun jirti edit jettan. Ergasii subtitle barreeffama adda addaa irratti dabaluu yoo barbaadan isa kana tuquudhaan asitti mallattoon eda'uu ni jirti. Mallattoo eda'uu kana kilik gootanii waan barbaadan jettanii asirra barreessuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf si jaaladha yoo jettan ergasii si jaaladha jettanii erga barreessitanii booda okay jettan. Akkuma asirratti agartan bifa kanaan isin dhufan next jechuudhaan okay jettan. Ammas ergasii asitti mallattoo geengoo kana fakkaatu kana tuquudhaan akkanatti dheeressuu fi xiqqeessuu akkana olii gargalchuu ni dandeessan jechaadha. Akkuma agartan iskiriin irratti haala kanaan. Egaa barreeffamni kun akka gargalu gara barbaadetti akka gargalu yoo barbaadan immoo akkanatti gargalchuu ni dandeessan jechaadha. Barreeffamni kun gara barbaadetti akka gargalu yoo barbaadan. Asirratti immoo foonti sitting bakka jedhu kana kilik gootan foontiiwwan baay'eetu jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo foontiiwwan kanneen keessaa kan barbaadan filachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf agartan jedhee yaada. Haala kanaa jechuudha. Amma agartanii miti. Bifa miidhagaa ta'een bifa kana fakkeenyaaf amma isa kana filadhee jira. Erga isa kana filattanii booda halluu isaallee halluu barreeffama irra barreessitanii kanallee jijjiiruu barbaadan as dhuftan bakka kana. Ergasii gara barbaadanitti jijjiiruu dandeessan jechaadha. Diimaa gochuu dandeessan kan barbaadan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Kan barbaadan as keessaa filachuu dandeessan. Kan barbaadan irra erga gootanii booda okay jettan. Egaa bifa kanaan halluu isaas jijjiiruu dandeessanii dhaggeeffattoota kan koo waan barbaadan asirratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan gara barbaadanitti jijjiirachuu dandeessan. Asirratti yoo tuqxan immoo dhaggeeffattoota kan koo istaayila barreeffamaa akka barbaadanitti jijjiirachuu dandeessanii isa kanas itti fayyadamaa isinii jechuu fi erga kana hundayyuu edit gootanii geessitanii booda asirratti mallattoo raayitii jirti ishee kana kilik gootan.
Akkuma margartan si jaaladha bakki jedhu kun bakka kana naannoo kana taa'ee jira jechuudha. Akkuma margartan jechuudha. Guddisuu barbaadan isa kana qabdanii guddisuu ni dandeessan jechuudha akka barbaadanitti. Ergasii barreeffamni kun hanga dhumaatti akka ta'u yoo barbaadan immoo kana qabdanii hamma dhuma viidiyoo kanaatti ni harkiftu. Yookaan immoo qixxee dhee barbaadan yoo ta'e haala kana qixxee kanatti irra gootanii asiis gara natti agarsiisanii qixxee irra akka taa'u gochuu ni dandeessan. Egaa akka barbaadan edit gochuu ni dandeessan jechuudha. Isa kana barreeffama irratti argamu kana tuquudhaan haala kanaan jechuudha. Nama fakkeenyaaf jalqaba irratti qofa akka naaf barraa waan barbaaduuf haala kanaan kaawwadhee jira. Erga kan hundayyuu gootanii geessitanii asitti raayitii mallattoo raayitii jirti ishee kilik gootan. Egaa inni biraa dhaggeeffattoota akka koo tiraansiishin kan jedhu kana kilik gochuudhaan isa asirratti illee wantoota tokko tokko sirreessuu dandeessa. Fakkeenyaaf akkuma argitan bifa kanaan jechuudha. Argaa jirtan jedhee isteepii inni suuraa tokkorraa suuraa tokkotti darbu akkam akka isiniif ta'u barbaadan. Fakkeenyaaf amma argitan haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf kanaa filattu haala kanaan jechuudha. Isteepii suuraa tokkorraa tokkotti darbu akkam akka ta'u jechuudha ni filattanii isa kana jechuudha argitan jedhee yaada bifa kanaan. Bifa kana kanneen keessaa akka barbaadan isin filachuu dandeessan dhaggeeffattoota kan koo haala barbaadan fakkeenyaaf inni kun baay'ee nama gammachiisa isa kana weebii isa jedhu kana jechuudha isin kan barbaadan kanneen keessaa filachuu dandeessan dhaggeeffattoota kan koo argitan suuraa tokkorraa tokkotti yeroo darbu viidiyoon kun haala itti miidhaguun akka dabarsuu barbaadan isa kanneen keessaa akka barbaadan filachuu dandeessan fakkeenyaaf isa kana filadhee jira love isa jedhu kana erga filattanii booda isin kan barbaadan filachuu dandeessanii asitti raayit mallattoo jedhu kun hin jirti amma argitan dhaggeeffattoota kan koo istaayilii inni itti jijjiiraa jiru amma immoo kanaavaas ka jedhu kana tuquudhaan kilik gootanii asirratti immoo dhaggeeffattoota kan koo viidiyoon keessan kan maaliif ta'udha fakkeenyaaf jalqaba irratti tokko reeshiyoo tokko kan instagramaaf ta'udha 16 reeshiyoo 9 kan yuutuubiif ta'udha haala kanaan jechuudha fakkeenyaaf inni kun instagramaaf ta'a inni kun garuu yuutuubiidhaaf ta'a inni kun tiiktookiidhaaf jechuudha viidiyoon kun kan kamiiti maaliidhaaf barbaadan kan tiiktookiidhaaf immoo dhuunfaa keessaniifis yoo ta'e akka barbaadan kanneen keessaa akka barbaadan filattanii amma fakkeenyaaf kan yuutuubiif ta'u barbaada waan ta'eef 16 reeshiyoo 9 isa jedhu kana kilik godha yoo hin barbaanne immoo asirratti mallattoo kana tuquudhaan hin barbaadu jechuun dandeessa isa kana tuquudhaan ani isa kana filadheera ergasii backgroundii viidiyoo kana jijjiiruu barbaadan immoo asirratti jira jechuudha backgroundiiwwan baay'een jiranii kan viidiyoo kana dugda duubarraa miidhagsuu danda'u isin kan barbaadan keessaa filachuu dandeessanii isaan gadi hin bu'in illee jiranii isaan daawunlood godhuu ni dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo an dugda duuba isaa kanatti fayyadamuun barbaadu erga kana hundayyuu filattanii geessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo mallattoo raayitii jirti raayitii gootan. Egaa as keessaa filtariiwwan adda addaa jira kana jechuun filtariiwwan adda addaa miidhagina isaa gara barbaadanitti jijjiirachuu dandeessanii gara barbaadanitti jechuudha gurraachatti jijjiiruu dandeessan bifa barbaadanii filtarii barbaadda filachuu dandeessanii kana erga filattanii geessanii asirratti raayitii jettan. Kanneen keessaa kan barbaadan isin irra deddeemtanii ilaaluu dandeessanii ayyeroon qabu waan ta'eef isinumatti agarsiisuudhaaf main pointii qofa akka ilaaltaniif jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana hojjennee jira viidiyoo kana asirratti manzuumaa ta'uu danda'a. Mazmurii ta'uu danda'a, muuziqaa ta'uu danda'a akkamitti irratti dabalachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Asirratti maay muuziq kan jedhu muuziq saawundi kan jedhu kana jira isa kilik gootan. Ergasii isa jalqaba irratti isinii dhufu kana muuziq kan jedhu jira jechuudha. Asirratti sagaleedhaan ofii keessanii haasawaa hojjechuu barbaadan voice over kan jedhu kana kilik gochuudhaan ofii keessanii irratti haasawuu ni dandeessan jechaadha. Viidiyoo kana irratti sagalee keessaniin haasawuu ni dandeessan. Muuziqaa fudhachuu barbaadan immoo muuziq bakka jedhu kana kilik gootan. Ergasii asirratti tooftaawwan baay'eetu isinii dhufa. Kanneen keessaa daawunlood muuziqii isa jiru kana yoo tuqxan kan ofii isaaniitii isiniif qopheessan jira. Kan aappiin kun ofii isaatii isiniif qopheesse muuziqaawwan ajaa'ibaa isa buufachuu barbaadan isarratti okeettanii as keessatti muuziqaawwan baay'een jiran isa buufachuu ni dandeessan. Isin garuu miimoorii keessanirraa yookaan bilbila keessanirratti kan argamu yoo barbaadan maay muuziqaa jedhu kana kilik gootan. Ergasii muuziqaawwan bilbila keessanirratti argamu hundayyuu isinii fida isa keessa akka barbaadan ni filattanii an fakkeenyaaf koopiraayitiin erga inni normaala ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu isa koopiraayitiin qabne kan as keessaa qabutu jira isaan ni filadha jechaadha. Fakkeenyaaf filadhee jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo asirratti waan muuziqaa kana asumarratti kutuu barbaadan paartii barbaadan keessaa kuttanii fudhachuu barbaadan asirratti kana qabdanii jechuudha. Asirratti xiyyaadhaawwan kunniin jiranii bakkee adii fakkaatu kunniin jechuudha. Bakka kana qabdanii bakka paartii barbaadan irraa kutuu ni dandeessan jechaadha. Guutuutus fudhachuu dandeessan irraa muruus ni dandeessan jechaadha. Akka barbaadan itti fayyadamaadha. Ergasii immoo aad muuziq bakka jedhu kana kilik gootan. Egaa amma muuziqichis gara na dhufee jira meezaa hundeetti daballee maal akka fakkaatu na dhageessisu. Bifa kanaan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo isin muuziqaa ta'uu danda'a akka barbaadanitti jechuudha. Egaa asirratti wantoota adda addaa jiranii zeem kan jedhu kanallee kilik gochuudhaan wantoota adda addaa sirraa buuftanii kanneen itti dabaluu ni dandeessanii buufadhaa isin jedha garuu buufachuu barbaadan daawunlood gochuu barbaadan gad tuqxanii daawunloodin godhatanii yeroon qabu waan ta'eef haala kanaan. Asirratti immoo muuziqaan kun hamma dhibbaatti jechuudha sagalee isaa itti dabaluu fi itti eda'uu ni dandeessanii dhibbarra godhadhaa yeroo hundayyuu yeroo buufattan dhibbarra godhadhaadha haala kanaan jechuudha. Mee al tokko haa dhaggeeffannu waan akkamii hojjenne.
Waaw dhaggeeffattoota kan koo egaa suuraawwan kanneen gara viidiyootti jijjiirree jirra muuziqaa irratti akkamitti irratti dabalachuu akka dandeessan isinitti agarsiise. Erga kana hunda yoo hojjettanii isin akka barbaadan edit gochuu dandeessanii ergasii gara bilbila keessaniitti yookaan memorii keessaniitti gara storage keessaniitti buufachuu barbaadan dhaggeeffattoota kan koo export bakka jedhu kana jirti argartan jedhe yaada ishee kilik gootan. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti akkuma argartan gara barbaadanitti messenger irratti erguu yoo nama erguu barbaadan YouTube irratti seensisuu barbaadan Facebook irratti Instagram irratti akkanumallee WhatsApp irra ka barbaadan aappii barbaadan irratti garuu asirra more ka jedhu kana jirti ishee kana tuquudhaan aappiiwwan hundinuu isinii dhufuu jechaadha akkuma argartan namaafis karaa barbaadan imoodhaaf share gochuu dandeessan Telegiraamaan waan barbaadan Facebook irratti gallakkisuu dandeessanii garuu nu kaayyoon keenya guddaan gara memorii keenyaatti yookaan storage keenyaatti buufachuu barbaadan save to gallery ka jedhu kana tuquudhaan save gootu. Egaa haala kanaan laakkaa'uu jalqaba jechaadha dhaggeeffattoota kan koo laakkaa'uu irratti argama. Agar fixuu ni eegna. Egaa dhaggeeffattoota kan koo mee amma argartan save godhee geessee jira. Asirratti akkuma argartan mee kan akkam akka hojjenne haa ilaallu al tokko. Argartan bifa miidhagaa hojjennee jirra jechuudha. Isin haala kanaan hojjechuu dandeessanii save godhee jira. Memorii keessan irratti salphamatti ni argattan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Amma immoo wanta dabalataa asirratti aappii kanarraa argachuu dandeessan tokko isinitti dabalee haa fixu. Asirratti trim isa jedhu kana yoo tuqxan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo tokko muruu yoo barbaadan haala kanaan trim gootanii isa jalqaba kana yookaan lammaffaa irratti filachuu dandeessan. Isa jalqaba kana yoo filattan dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo san duraa fi duubaan irraa muruudhaaf yookaan qixxee irraa muruudhaaf isin qarqara. Inni kanatti argaa jirtan trim and marriage inni jiru kun immoo viidiyoo san muruu fi akkanumallee duraaf duubatti deddeebisuudhaaf isin qarqara. Kana akka barbaadanitti fakkeenyaaf isinitti agarsiisu. Isa lammaffaa kana tuqee isinitti agarsiisu. Fakkeenya viidiyoo tokko haa filadhu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo karaa adda addaatiin viidiyoo kana muruu ni dandeenya yookaan trim gochuu gabaabsuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf garanatti siiksuu yoo barbaadan akkana qabdanii duraaf duubaaf walitti dhiyeessuu fi achi harkisuudhaan irraa muruu ni dandeessan. Karaan isteeppiin nama ajaa'ibsiisu kan biraa immoo bakka asirratti sarara sadii kana tuquudhaan jechuudha. Daqiiqaa barbaadan san qabatanii sekendii wajjin jechuudha. Haga maayikiroo sekendiitti illee ta'u muuziqaa ta'uu danda'a isin kan barbaadan jechaadha. Irraa murachuu barbaadan. Amma fakkeenyaaf viidiyoon kun dhaggeeffattoota kan koo sekendii 19 fi maayikiroo sekendii tokkodha. Kana keessaa fi sekendii 5 irraa qabee hamma dhumaatti yoo barbaade asirratti fakkeenyaaf sekendii bakka sekendii kanarra dhuftanii ni barreessitan. Fakkeenyaaf duwwaa 5 sekendii 5 irraa hamma dhumaatti jechuudha kan barbaadu. Isa dhumaa kana dhumarratti dhiisuu ni barbaada. Yoo barbaade immoo isa 19 jedhu kanarraallee hamma 17tti fakkeenyaaf yoo barbaade. Hamma 17 argartanii miti bifa kanaan barreesse paartii kana barreeffamaan akka kutuu gochuu dandeessa. Ergasii paartii barbaadan jechuudha. Viidiyoon keessan dheeraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa 11 muruu yoo barbaadan jalqaba irratti daqiiqaadha. Inni itti aanu sekendiidha. Inni dhuma maayikiroo sekendiidha. Ergasii daqiiqaa 5 hamma 8 barbaadan jalqaba irratti start time kan jedhu kana daqiiqaa 5 jettanii barreessitan. Fakkeenyaaf daqiiqaa 5 jettanii barreessitanii isa dhumaa kana irratti immoo hamma barbaadanii jechuudha. Inni kun garuu sekendii 9 qofa waan ta'eef sekendii 5 irraa qabee hamma 17 kan jiru iddoo kanatti barbaada waan ta'eef isa kana ni barreessa jechaadha. Jalqaba irratti start bakka irraa jalqabu bakka irratti paartii irraa barbaadu muuziqaa san paartii irraa barbaadu san ka jalqaba irratti irraa ka'u ni qabatan jechaadha. Muuziqaa san daqiiqaa meeqa irratti akka jalqabu. Isa itti aanu immoo dhuma irratti immoo hamma isa haga paartii kamii barbaadan hamma daqiiqaa meeqa barbaadan yookaan sekendii meeqa barbaadan ka jedhu asirratti erga filattanii booda okeetan. Paartii san qofa muree isiniif kaa akkuma argartan sekendii 5 irraa hamma 17tti argartan jedhee yaada. Haala kanaan murtanii erga geessitanii booda aad gootan. Ammas viidiyoo kana paartii biraallee muruu yoo barbaadan ammas paartii gara jalqabaatti haa goonu kan ammoo 5 gadi ka jiru san gara dhumaarratti godhuu yoo barbaadan bifa kanaan erga murtanii ammas aad gootan. Akkanatti viidiyoo kana ol keessa maksiisuu jechuudha. Wal keessa kan jalqaba duubarra jalqaba gootanii viidiyoo ajaa'ibaa hojjechuu jechuudha. Ergasii preview isa jedhu kana yoo tuqxan viidiyoo asii qopheeffatan irraa murtanii qopheeffatan kana haala gaarii ta'een isiniif hojjeta jechuudha. Kanas haala kanaan itti fayyadamaadhaaf trim gochuudhaaf isin qarqara. Inni biraa compress bakka jedhu kana tuquudhaan viidiyoo barbaadan ni filattanii viidiyoo filatan san irratti jechuudha. Viidiyoo san compress isiniif godha. Asirra mallattoo raayitii kana yoo tuqxan meegaabaaytii isaa isiniif xiqqeessa jechuudha. Compress isiniif godha. Inni biraa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo tokko gara muuziqaatti yookaan audiyootti akka isiniif jijjiiruu barbaadan isa viidiyoo tu audiyoo kan jedhu kana kilik gootanii ergasii new bakka jedhu kana kilik gootan ergasii viidiyoo san ni filattanii ergasii dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo san erga filattanii asirra raayit gootan kun viidiyoodhaan jira miti amma raayit yoo gootanii hamma 100tti haga lakka'uu ni eegdan. Argartan amma gara MP3tti jijjiiramee jira amma muuziqaadhaan dhaggeeffachuu ni dandeessan. Dhageessan jedhee yaada. Akkanatti haala kanaan viidiyoo tokko gara muuziqaatti jijjiirachuu isin qarqara inni dhumarratti argannu crop kan jedhu kanaadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo crop kana jechuun viidiyoo tokko viidiyoo ni filattanii ergasii viidiyoo kana muruu jechuudha akka barbaadanitti haala barbaadaniin. Istaayila barbaadanii muruu ni dandeessanii harka keessanii qabdanii istaayilli biraa immoo kan ofii isaaniitti akka isin muruu Instagramaaf yoo barbaadan haala kanaan YouTubeidhaaf yoo barbaadan haala kanaan
Telegram fi barbaadan haala kana ufii isaati muree akka isiniif qopheessu gochuu ni dandeessanii isa erga geessitanii booda okay jettan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koonni kun viidiyoo tokko muruudhaaf isin qarqaaraa jechuudha. Asirratti waan biraa immoo tokko isinitti agarsiisu. Super kaameraa bakka jedhu kana kaameraa kaasuudhaaf illee isin qarqaara jechuudha. Aappiin kun inni biraa immoo screen record gochuudhaaf illee isin qarqaara. Kana gochuudhaaf screen record kana okay jettan gara Play Store isin fudhata. Ergasii aappii kana buufadhaati screen record illee gochuu ni dandeessan jechaadha. Aappii ajaa'ibaati. Aappii kana itti fayyadamaa isiniif jechuu fi dhaggeeffattoota kan koo. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo aappii kana eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Asirratti Play Store kana irra ni seentanii ergasii bakka search barii kana irratti video show jettanii ni barreessitan. Akkuma argitan aappichi kana fakkaata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo amma fakkeenyaaf buufadhee waan qabuuf rakkoo hin qabu. Isin garuu buufachuu hin dagatinaadha. Egaa aappiin kun nama miliyoona 100 oltu buufatee isinis install godhaati itti fayyadamaadha. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo Telegram kan koo irratti illee ni argattu. Telegram kan koo argachuu barbaadan immoo mu'ee mu'ee waan jettanii akka screen irratti isiniif barreessan yoo barreessitan salphaamatti ni argattu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoonni kan koo har'aa kana fakkaata. Warroonni channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Maatiiwwan channel like share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deemna. Horaa bulaa.